Untuk madaa odoo kaasuu baanne. Do you know gaafa Stanford University seenee waan tokko barreessuu eegalu hayyoonni Oromoo diidamii wayii ta'an akka Stanford irraa ari'amuuf abbaan isaa nama fixaa jira abbaan kiyya bar qaata du'e jennoon nuti Oromoof qabnu kan Tigraay irratti qabnu tokkuma warri waboo deeggarreettan akka ijoollee san hin miinetti of eeggannoo godhaa because we know what's going on hin qoqqoodinaa ijoollee isinitti himna walitti hin naqinaa leave them alone waan hojjetamu ala kanatti eega dhufne waan agarre baay'ee jira waan nama qoqqoodu waan nama lubbuu fi kennee jiru gartuu gartuutti qoqqoodee wal ficciisuudhaaf shira mun beeyna bar ta'a keessaa kana nuu miti kan ijoollee san miidhaa jiru nuyi hamma humna keenyatti hojjechaa jirra namni hojjetu waliin lolu kataa'ee odeessuuf nama walitti naqa isinitti hima Jawar ummata Oromoo dhagaye ka jetteef nan dhagaya bar sis nan dhagaya kaffallaa keetis jiru nan dhagaya ofis nan dhagaya garuu waan si gammachiisu sitti himuun kaati jettus dhagaye ka ummanni biraa jedhus dhagaye waan hin barnootaan qabu waan hin muuxannoon qabu laaleetiin madaalchisee waan saba kanaaf biyya kanaaf ta'u jedhu hima kun si gammachiisuu dhabuu danda'a ani garuu si bashannansiisu as hin jiru ani ela dhiisa harka dhiisa ummata miliyoonaan baasee jira hin dandamu osoo jedhu qabatamaan hojii hojjedhee agarsiisee jira ani faaruu hin barbaadu faarfamee nagayee jira bakka amma jirutti umriin amma jirutti yoomin du'aa isaa hin beeku sadarkaa amma jirutti qeeqa sodaadhee balaaleffannaa sodaadhee waan ummata kana qilee hamatti galchu hin lallabu'an ani waa meeqa keessa dabreera waan nan hojjedhe jedhu waan hin baradhe hojitti raawwadhee osoo agartan hojjedhee agarsiiseera hojjedhe gaafsanillee osuma akkanatti mormamuu bar hin beeytanii miti reefu girmaan jee ture gaafa biyya kana dhufu opiidiyootu ergeedhan duula meeqa godhame waan tokko madaa odoo kaasuu baanne do you know gaafa Stanford University seenee waan tokko barreessuu eegalu hayyoonni Oromoo diidamii wayii ta'an akka Stanford irraa ari'amuuf abbaan isaa nama fixaa jira abbaan kiyya bar qaata du'e barreessanii turan bar I never took it personal and I don't take it personal waaqi rabbi hoggaana uumuu saba kanaaf waa buusi jedheeti hamma danda'e buuseera gara fuulduraas karaan itti amane warra waliin amannu wajjin hojii qabatamaa saba kanaaf ta'u ummata hin dhaggeeffanna ummata irra deemnee hin dhaggeeffanna garuu waan popular ta'e qofa I was a populist I have done it bar I know how to do it halli qabatamaan Oromoo fi Itoophiyaan keessa jirtu garuu populizimiin hin hojjetu populizimiin abiyyiin bakka geessi agartanii jirtan I will tell you amma kan barbaachisu nitti himu it requires honest serious conversation san immoo godhaa jirra waan akkana televizyinii osoo hin ta'in qubatti hayyoota keenya wajjin manguddoota keenya wajjin biyyattis godhaa jirra ammallee hin goona haala qabatamaa jirru keessa jiru laallee biyya ceessuudhaaf kan itti deemu ta'a jechuudha waa'ee walabummaa Oromiyaa irratti yeroo tokko waan hogganni birallee hin jedhin jettu bar hogganni Oromoo Oromiyaa hin foottoisinaa Itoophiyaa hin diigna jedhu hin jiru waan saba keenyatti diina guuruu hin dubbatin rabbii jedhaati even the farthest left qabsoo Oromoo keessatti ummanni Oromoo hiree isaa ofiin akka murteeffannu aangeessina jedha malee hin diignaa hin fottoksinaa this is negatives nuyi garuu akka kaafaa'utti paartiidha nu
gaafan aktivistii ture humna gama maraa jiru qabadhee deemu waan hin qabuuf veeg ture ejjennoon kiyya garuu hoggaan paartii seenu ejjennoo clear ta'ee paartii qabuttan seene nuyi Itoophiyaa tokko taate ta federaalawaa taate sabni Oromoof saboonni biroo ittiin of bulchan biyyammoo waliin bulchan jaaruu barbaanna ejjennoon keenya veeg ta'uu hin danda'u kan hoggaa jennu garuu ummataa murteessinee humnaan irratti feena miti yaada faallaa jiru sun bilisummaa qabaachuu qaba kabajamuu qaba ejjennoon nuti Oromoof qabnu kan Tigraay irratti qabnu tokkuma biyya Itoophiyaatiif sablammoota Itoophiyaatiif wanti gaariin sirna federaalawaa dimokiraatawaa ta'e ka sablammoonni itti of bulchan jaaruu jenneeti kan amannu jechuudha ka maaliif tuur kana yeroo ammaa gootan rakkannee bara yoo achi turre maaliif nurraa turtan maan dhufnee jedhan yoo dhufnu immoo maa dhuftanii jedhan ilaa isin yaanne isin dubbisuu barbaanne tokkoffaa yaada qabnus dhiyeeffachuu barbaanne kanaaf dhufne ka waboo wajjin nuyi waboo gargaaruu hin dandeenyu nuti paartii karaa nagayaatiin galmaa'ee seera biyya sanii kabajee hojjetu san qofa osoo hin ta'in waboo wajjin garaagarummaa tooftaa qabna nu qabsoo nagayaatti amanna isaan qabsoo nagaa hin hojjanne jedhanii qawwee kaasanii qabsoo hidhannootti jiru akkasii miti nuyi akka paartiititti tooftaa fudhannee jira tooftaan biraa dogongora jennee amannu garuu why don't you give us credit biyya xiqqoo wayaa nagayaa dubbachuun waboo jettee yaamuu dhiisii cinama goruun nama ficcisiisu keessatti nuyi bar paartiin keenya bar koongirasii taa'eeti ejjennoo tokkoon wanni shanee jedhamu hin jiru waraana bilisummaa Oromoo malee jenne barnu where you san qofa miti bar dargaggoonni kun waraanni kun dhiibameet bahee shiftaa miti it's not a rebel without cause it is a rebel with just cause the government must sit down and negotiate jenne finfinnee teenye diaspora teenye mi bar finfinnee 4 kilo cinaa teenye dubbanne bar kana we know what we're doing garuu warri waboo deeggarreettan akka ijoollee san hin miinetti of eeggannoo godhaa because we know what's going on hin qoqqoodinaa ijoollee isinitti himna walitti hin naqinaa leave them alone do I have to say the details no waan hojjetamu ala kanatti eega dhufne waan agarre baay'ee jira waan nama qoqqoodu waan nama lubbuu fi kennee jiru gartuutti qoqqoodee wal ficcisiisuudhaaf shira mun beeyna bar ta'a keessaa kana nu miti kan ijoollee san miidhaa jiru nuyi hamma humna keenyatti hojjechaa jirra namni hojjetu waliin lolu kataa'ee odeessiif nama walitti naqa isinitti hima kanaaf how about you put your money where your mouth is put it there action speaks louder than words okay whatever you do don't be destructive force whatever you do don't be destructive force nuyi karaa itti amanne jira yoo dandeessan gargaara yoo dandeenye karaa hin taayettan san gargaara garuu negative energy ila nuyi ummata keenya keessa jirra ummata keenyatti gaddeebina waan hojjannu waan dubbannu hin beeyna wanni guddaan diaspora irraa barbaannu maal akka ta'e isinitti himu it's not your dollar no we want the dollar but it's not the most important the most important is toxic energy nutti hin ergina ummata ajjeefamaa jiru hidhamaa jiru beelli rakkisaa jiru waan uffatu hin qabne bakka bulu hin qabne summii itti gadi hin facaasinaa summii itti hin facaasinaa show your love for Oromummaa show your love for your brother and sister show solidarity kan waan jedhaa galatooma
Dalam suhu di Jawa, bayangkan. Enggak,